Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media. Kun qophii addaa torbeetti yeroo tokko isinii dhiyaatu qophii addaa kennaan seenaa goota Oromoo Hajji Adam Saaddoo kan wajjin laallutaa hamma dhumaatti na wajjin tura. Qophicha qopheessuun an kan isiniin wajjin turu Ibsaa Gadaatii hamma dhumaatti na wajjin tura. Hajji Adam Saaddoo namni hedduun icciitii qabsoo Oromoo liqimsuu isaaniin beeku. Seenaan qabsoo isaanii hedduun hin baane jira jedhu ilmi isaanii barreessaa Muusaa Haajiin. Hajji Adam Saaddoo bara 1877 godina Baalee aanaa Goobbaa ganda Daraaraa Maagidaa jedhamutti dhalatan. Hajji Adam xiqqeenyarraa qabanii waggoota 104 lafarra jiraatan keessatti qabsoo bifa garagaraan geggeessaa turaniiru jedhu ilmi isaanii barreessaa seenaa ta'aa Muusaa Haajiin. Waggaa 15 fi 18 irraa qabanii diddaa gabrummaa keessa kan seenan gaafa weerartoonni Minilik Baalee qabatu nafxanyummaan biyya keenya keessatti fudhatama akka hin arganne uummata kakaasuun beekamtii argatan ture. Bara Hayila Sillaaseettis Baaleen Harargee waliin wal qabattee yeroo bultutti gaafiin ofiin of bulchuu qaaman dhaqanii mootii Hayila Sillaasee gaafachuus yaadatu. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana akka bulchinu Rabbitu nutti kenne jettee dubbatta? Yoo galmee biyya Oromiyaa bulchu Rabbirraa fudhatte kan Baalee keessatti argiteetta jechuun Hayila Sillaasee gaafatan. Boodas mootiin Hayila Sillaasee Baalee daawwachuuf yoo buufata xiyyaaraa dhufan hundi namaa gadi jedhee yoo simatu Haajii qofatu dhaabbatee jedhanii himu. Yeroo sanitti namoonni arganii fi seenaan barreeffame akka ibsutti yeroo gaafatamanis ani Rabbiif malee namaaf gadi hin jedhu jechuun deebisaniif. Dhimma abbaa lafaa fi biyya ofii taa'u irratti qabsoo geggeessan laaffisuuf jecha badhaasa Hayila Sillaaseen qopheessaniif diduun gootummaa isaanii ibsaniiru jechuun ilmi isaanii ni dubbatu. Maqaa federaalummaatiin kaabbaa fi badhaasa adda addaa yoo kennaniifis wayita isaan dalloo irratti lolli deemaa waan tureef ani hin fudhadhu kobbortaas ofii bitachuun danda'a jechuun ilmi isaanii seenaa qoratan obbo Muusaan ni himu. Haajiin akka qabsaa'ota durii hedduu qawweetti hin amanan tures jedhu. Haajiin qawweet akka dhukaasanii hin beekan wanni bilisa nu baasu mataa jijjiiramaati jechuun ni dubbatu jedhama. Qabsoon hidhannoo qonnaan bultoota Baalee wayita Finfinnee garuu qabsoon kun bifa bittinnaa'een galma hin ga'u jechuun kutaan biyya giddu galeessaa qabsoona kanatti akka makamu miseensummaa Maccaaf Tuulamaa keessatti qabaniin qabsoo godhuun walitti hidhuuf ka'anii jechuun obbo Muusaan ni himu. Kan garaanu baate garaatti nu deebitee jechuunis ni beekamu. Qabsoo hidhannoo Baaleetti eegalee Finfinneettis akka cimuuf xalayaa hooggantoonni qabsoo Baalee barreessan Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aan gahuuf yeroo ergaman namoota tikaan butamanii bakka amma Maakalaawii jedhamutti tursiifamanii wayita turetti seenan namni hedduun itti isaan yaadatu raawwatamuu obbo Muusaan ni himu. Achittis icciitiin xalayaan barreessanii fidan akka hin baane mana fincaanii deemanii liqimsanii deebi'an jechuun ilmi isaanii ni himu. Yoo isaan deebi'anii poolisiin afur sakattaanii Haajii hidhuu dadhabanii achiis shugguxiin yeroo hedduu harkaa hin dhabamnee fi albeen harkaa hin dhabamne harkatti hin argamu. Xalayaa Jeneraal Waaqoo Guutuu fi Jeneraal Huseen Bunee Dararaan barreeffame fudhatanii dhufan icciitii qabsoo Oromoo waan qabuuf liqimsuu isaanii namoonni seenaa qoratan hedduun ni yaadatu. Xalayaan barreeffamee ture qabsoo hidhannoo kanaa akkamiin wal gargaaranii galmaan gahuu akka qaban kan akeeku ta'ee obbo Huseen wanna iyyaafatan irraa kitaaba isaanii seenaa waan garaanu baate jedhu irratti katabuu isaanii himaniiru. Mana fincaanii yoo dhaqanii deebi'anii namoonni tika isaan qabamanii turan ragaalee fidanii dhufan akka itti kennan gaafatanii achiis sakatta'uu obbo Muusaan himaniiru. Haajiin garuu xalayaa san liqimsanii waan garaanu baate garaatti deebifanne jedhanii jechuun deebisan. Icciitiin dhokate kun maal akka ta'e Oromoo hedduu biratti hin beekamus jedhan. Haajiin dubbii isaanii keessatti waan garaanu baate malee waan garaanu baate hin jennes jedhu.
Haaji Aadam Saaddoo qabsoo uummanni Baalee sirna mootii Haayile Sillaasee irratti taasisaa ture keessatti nama qooda adda durummaa qaban keessaa tokko turan. Boodarras miseensa boordii waldaa Maccaa fi Tuulamaa ta'uun hojjetaa turan jedhu pirezidaantiin waldaa Maccaa fi Tuulamaa kan turan Dr. Gammachuu Magarsaa. Siidaan yaadannoo Haaji Aadam Saaddoo magaalaa Goobbaatti ijaaramee eebbifamee jira. Kana ilaalchisee yaada isaanii kan kennan obbo Muusaan gammachuu guddoo qabaachuu himaniiru. Aanaa Goobbaa bakka dhaloota keenyaati, magaalaa Goobbaa ammoo bakka mana keenyaati jechuun obbo Muusaan dubbatu. Addabaabaayii magaalaa Goobbaa bakka siidaan jeedalaa turteetti siidaan Haajii dhaabbachuuf yoo jedhamu hokkarri ka'ee kan ture kan yaadatamudha. Obbo Muusaan akkuma ta'etti gaafii uummataa deebisuuf ijaaramuun isaa akkuma uummata Oromoo hunda gammachiise nu gammachiiseera jechuun ibsanii jiru. Nullee siidaan abbaa keenya ni ijaarama jennee hin yaadne, namni kaanis hin yaadanne, Rabbiin yeroo isaa eeggate seenaa kana baase jechuun dubbatu. Suuraan siidaa kanaa eebbaan dura bahuun kan hin eegamne ta'us badooma hin qabu jechuun obbo Muusaan ibsaniiru. Siidaan kun gaafii uummataan kan ijaarame ta'uu isaatiin xumuramuun isaa uummata Oromoo hedduu gammachiiseeras jedhu. Siidaa eebbisuu qofa osoo hin taane galma guddaa mana kitaabaa qabu ijaarsisuufis bulchiinsi magaalaa Goobbaa sochii guddaatti jiru jechuun himaniiru. Bulchiinsa magaalaa Goobbaatiif galata qabanis himanii jiru. Wanti Haaji Aadam Saaddoo irraa baratamu maali jennee gaafa fudhannu, dhugaadhaan uummata Oromootiif dhaabbachuu, Haaji Aadamiin dhugaa dhaabbataniif irraa dabsuuf yeroo hedduu lafaa maallaqaa fi waan garagaraan yaaluun dadhaban. Haaji Aadam nama homaa tokkos sobuu miti, haqa ofiitiif nama dugda duubatti hin deebinedha. Murannoo of kennuu, kaayyoo qabaataniif dhaabbachuu kanneen fi kan kana biraa irraa barachuu dandeenya. Haaji Aadam bara 1981 wayita lubbuun darban bakkuma dhaloota isaaniitti awwaalamanii seenaan isaanii garuu dhalootaan yaadatamaa jira. Bakka dhaloota isaaniitti manni barnootaa sadarkaa tokkoffaa ijaaramee jiru maqaa isaaniin akka mogga'u ta'ee jira. Baankiin Intarnaashinaallii Oromiyaa damee isa magaalaa Goobbaas Haaji Aadam Saaddootiin moggaafamee jira. Buufanni leenjii teeknikaa fi ogummaa magaalaa Goobbaatti argamus akkasumas maqaa isaaniin mogga'uun seenaan isaanii awwaalan ol jiraachuu isaaf argame agarsiisaa jira. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota keenyaa, seenaan Haaji Aadam Saaddoo kana fakkaataa hanga sagantaa gootota Oromoo isa itti aanu torbeetti aanu wal arginutti nagaaf nuuf turaa, horaa bulaa.